Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataarraa qophii kennaa ardaa ispoortii qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Hanga xumura sagantaa kennaan hordofaa jecha qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu na faana jira. Nu faana bu'aa. Taphni Pirimeer Liigii Ingilizii boqonnaa guutuu addunyaa torban lamaaf ture booda sanbata darbee deebi'ee jalqabamee jira. Akkuma yeroo kaanii taphoonni ciccimoo fi darbii ta'e eeggamaa turan darbiin London Cheelsii fi Arsenaal yoo walitti fidu darbiin Marsiyaadiin ammoo Liverpoolii fi Everton walitti fide. Darbii London irraa taphattoonni lammii Yukureen lama Zeenchekoo Arsenaal irraa fi Modric ammoo Cheelsii irraa waliin ta'uun dhiyaatanii jiru. Ogeessi kubbaa miilaa Tiriisaataan tilmaama inni taphoota dura kaa'een Arsenaal Cheelsii tokko duwwaan ni mo'ata jedhee ture. Garuu taphichi baay'ee ulfaataa fi hawataa waan ta'eef morkii jajjabaan keessa taasifamuun 2-2 bayuudhaan Arsenaal diree isaan alaa qabxii qoodatee gale. Tapha cimaa torban kanaa jedhame Cheelsii fi Arsenaal taphataniin morkii ciccimaa godhameen Arsenaal taphoota 3 darban diree Cheelsii Staaford Biriich irratti taphataniin mo'atanii jiru. Haa ta'u malee Cheelsiin erga dhiyoosii dadammaqee jira. Keessumaayyuu taphataan Cheelsii Rahiim Sterliin akka malee cimee jira. Arsenaal akkuma tapha darbee Maanchister Siitii mo'atee diree Cheelsii irratti deemee darbii London kana mo'achuudhaaf humna qabu hundaan fayyadamaa ture. Karoora taphataa kanaaf Mikel Arteetaan kaa'e baay'ee bareeda ture. Cheelsiin dogongora ittisaan Arsenaal William Salibaan hojjateen peenaalitii argate Kolo Palmeeriin goolitti jijjiire. Tapha boqonnaa duraa 1-2 baanise. Boqonnaa booda taphataan lammii Yukureen Modric kubbaa bareedaa fageenya irraa dha'een galii lammataa Cheelsiidhaaf lakkoofsise. Dogongora goolii eegaan Cheelsii Saanchis hojjateen ammoo goolii jalqabaa Arsenaaliidhaaf kan galche taphataa gatii guddaa itti baasuudhaan West Ham irraa dhufe Declan Rice'n ture. Maartiiliidhaan jijjiiramee kan seene Trossardin kubbaa murteessaa taate Arsenaaliif galche. Cheelsiin dirree isaa irratti qabxii qoodachuun akka galu godhe. Liverpoolii fi Everton dilbata darbee tapha waliin taphataniin Liverpool 2-2dhaan Everton mo'atee jira. Everton Liverpool waliin taphatanii mo'achuu irratti seenaa gaarii hin qaban ture. Gabara 2010 dirree isaan irratti yeroo takka qofa mo'atanii jiru. Ammas taanaan jijjiiramni jiru baay'ee miti. Liverpool sarara gidduu irratti ciminni inni karaa Dimoonikii fi Alexis Max Alessandriin agarsiisaa jiru baay'ee dinqisiifatamaadha. Ifattoota qaxaleewwan ni qaba. Kanaafis Everton irraa ciminaatu jira. Baroota lamaan darban Liverpool Anfield irratti si'a lamaanuu goolii lamaan lakkoofsisuudhaan Everton mo'atee jira. Dilbata darbeesee akkuma kanaan dura 2 lakkoofsisuun mo'atee jira. Goolii jalqabaa peenaalitii argameen Muhammad Saalaan lakkoofsisee itti dabaluudhaan ammas Muhammad Saalaan galii lammataa galcheefii jira. Tapha Barnimaawuzii fi Wolveest yoo ilaalle taphni sun leenjisaa Barnimaawuz Andoonii irraa olaanaatiif murteessaa ture. Sababni isaas ammoo isa dura leenjisaan Barnimaawuz kan ture yeroo ammaa garuu Wolveest leenjisaa kan jiru gaarii Naajeeliin gara kilabichaa isa duraanitti baay'ee itti morkate. Sababni isaas ammoo isa dura leenjisaa Barnimaawuz kan ture yeroo ammaa garuu Wolveest leenjisaa kan jiru Garri O'Neil gara kilaba isaa duraanitti deebi'eetiin morkatee ture. Warri Barnimaawuz Raawulaa jalatti tapha Pirimeer Liigii isa jalqabaa mo'achuudhaaf dhimmee barbaadaa ture. Tapha kana mo'achuunis isaaniif qaanii ta'us leenjisaa Ariyaanii fi Wolveest waliin ta'uudha. Daqiiqaa 17ffaa irratti Barnimaawuz takka galfate tapha boqonnaa duraatiin dursaa turus boqonnaa booda daqiiqaa 47ffaa irratti galii jalqabaa Wolveest galfate. Daqiiqaa 54ffaa irratti immoo Barnimaawuz irraa taphataan tokko kaardii diimaadhaan irraa bahe. Akkasuma daqiiqaa 88ffaa irratti immoo Wolveest galii injifannoo galchuudhaan Barnimaawuzin mo'ate. Garli O'Neiliin kilaba isaa ari'e kanaan mo'achuudhaaf dhufus osoo hin milkaa'in gale. Tapha Brentfordii fi Berliin waliin taphataniin Berliin taphoota 5 darban dirree isaanii irratti taphataniin 5 mo'amanii jiru. Seenaa kana jijjiiruudhaaf falmii jabaa godhaniis hin milkoofne.
Berliin kubbaa gara fuulduraatti yeroo geessan gaarii fakkaatanillee garuu sararri ittisaa isaanii baay'ee dadhabaa ture. Warri Brentford karaa biraatiin wayyaa'oodha. Brentford bara kana dirree isaan irratti tapha tokkollee hin mo'anne. Ta'us garuu tapha sanbataa darbe dirree isaanii irratti taphatameen 3-2 mo'atee jira. Tapha jabaa torbee kana keessaa tokko kan ta'e tapha Manchester City fi Brighton ture. Leenjisaan Brighton Robert De Zerbiin jagnaa hin sodaanne ta'us Manchester Cityn ammoo deebi'anii tokkoffaa qabachuudhaaf morkii jabaa godheen Brighton dirree ofii irratti Brightoniin 2-1 mo'atee jira. Cityn erga bara 2016 taphoota Premier League 3 mo'amna jedhanii yaadda'uudhaan coominaan deemu ture. Taphoota darban lamaan Wolves fi Arsenaaliin mo'atamee jira. Cityn taphataa sarara gidduu murteessaa ta'e adabbiidhaan ture. Rodriin deebi'eefii jira. Cityn gabatee Premier League irraa qabxii 21 walitti qabachuudhaan summaa goolitiin Arsenaaliin caalee lammaffaa irratti argama. Tapha Newcastle fi Crystal Palace dirree Newcastle irratti taphateen Newcastle 4-2 mo'atee jira. Gareen kun lamaan yeroo dabre si'a 3 waliin taphatee tokko isaa irratti osoo goolii hin lakkoofsisin hafanii jiru. Haa ta'u malee Newcastle jala gooliin bareedaan vaariidhaan jalaa qabamee ture. Leenjisaan Crystal Palace Roy Hodgson tooftaan biraan dhufellee garuu Newcastle sirritti waan taphataniif mo'atanii jiru. Tapha Nottingham Forest fi Luton waliin taphatan 2-2 qabxii qoodatanii jiru. Luton tibba kana cimaa jiraattus warri Forest dirree isaanii irratti yeroo taphatan Luton mo'atanii. Taphoota dilbata taphatame Sheffield United fi Manchester United 1-2 United dirree isaan alaa mo'atee jira. Aston Villa fi West Ham gareen kun lamaan barana jalqabbii gaariirra jiru. Lamaanuu galiiwwan hedduu qabu. Taphni kun walitti dhiyaataa turelleedha. Aston Villaan dirree ofirratti taphoota 3 darban irratti gooliiwwan 13 lakkoofsisanii jiru. Kanaafis tapha kanarrattis West Hamin 2-1 mo'atanii jiru. Wiixata kaleessaa Tottenham fi Fulham morkii jabaa taphataniin Tottenham 2-2 Fulham mo'atee jira. Tapha kanarratti leenjisaan Tottenham Angeeli Postecoglou baay'ee cimee jiraas jedhani. Leenjisaan kun ji'a 2 walitti aansee manaajara cimaa jedhamuudhaan badhaafamee jira. Baruma kana Fulham penaaliitiidhaan Tottenhamin waancaa Kaarabaa'oon ala taasistee turte. Bara kana Tottenham taphni akka isaan barbaadan ta'uu baatus mo'atanii turani. Haa ta'u malee tapha miilanaa kanaanis Fulham 2-2 mo'atanii jiru. Qabxiin keenya lammaffaan taphataa beekamaa Karim Benzimaa ministeerri Faransaay hidhata jihadistootaa qaba jechuun himachuudhaaf taphataa kubbaa miilaa Faransaay Karim Benzimaa ministeerri dhimma biyya keessaa biyya isaa akka hidhata jihadistootaa qabdutti isa ibsuun mana murtii dhaabuudhaaf akka jedhu gabaasee. Ministeerri dhimma biyya keessaa Faransaay Gerlaand Diraamaaniin maxxansa dhimma Gaazaa ilaalchisee Benzimaan gubbaa maxxanseef deebii kennaniin Benzimaan musliima Biraazil waliin hidhata qaba jedhanii jiru. Benzimaan gubbaatti kadhata warra Gaazaaf godheen mallee irra deebiidhaan haala haqa hin taaneen dubartootaa fi daa'imman osoo hin qoodin boombiin haleellamuudhaan hidhamaa jedhaniin ministeerri haleellaa Hamaasii lammiilee Israa'el 1,400 isaanii irratti waan dubbanne jechuun musliima Biraazil waliin yeroo qabu sirritti beekamaadhaas jedha. Musliima Biraazil kan morman jihaada kan jajjabeessan waan ta'eef akka ta'es miidiyaa CNN Newsiin jedhamu dubbatanii jiru. Taphataan urjiin badhaasaa taphataa cimaa baalaandoorii bara darbee injifate kun ammas taanaan Suud Arabiyaa jiraata. Abukaatoo Paaris jiru himannaa ministeera irratti dhiyeessan mormuudhaan ibsa akka baasu maqaballeessiidhaan himannaan akka banamu ajajeetii jira. Abukaatoon isaa Karim Benzimaan dhaabbata kana waliin hariiroo xiqqaallee hin qabu jedhee jira. Uummata nagaa haleellaa boombii jala jiraniif kadhachuun Hamaasiidhaaf piroopoogaandaa hojjechuu mitis jedhani. Shororkeessaa deeggaruus miti waan namni hunduu yakka waraanaa jedhaniin
kanarratti gara laafinna uumamaan agarsiisanii jirus jedhu. Gocha shororkeessummaa Hamaas onkololeessa torba raawwatte haguuguudhaas hin danda'u jedhee jira. Abukaatoon Kariim Benzimaa ministeera itti aanaa dhimma biyya keessaa Naadil Moroonoon kan qaama propoogaandaa Hamaas ittiin jedhamanii himachuudhaaf akka jedhanis ibsee jira. Ministeerri dhaabbanni Musliima Biraaziluudii hawaasa keenya keessaa seerota Islaamaa jajjaboo jajjabeessuudhaa fi karaa jiru maraaf fayyadama. Kana hubachuu dhabuun gaarraamii ta'uudha. Gaarraamii ta'uun haa dhaabbatu jechuun dubbatee jira. Musliimni Biraaziluudii waggoota 80 dura Masri keessatti kan hundeeffame yeroo ta'u bu'uurri barsiisaa isaa ammoo dhaabbilee barsiisaa Islaamaa mankaraarsan akka Hamaasiif bu'uura ta'ee ture. Dhaabbatichi Suud Arabiyaa, Masrii fi biyyoota baajiddu galeessaa keessatti shororkeessadha. Gamtaa Awurooppaa keessatti garuu shororkeessaas akkasuma immoo shororkeessaallee miti. Ministeerri dhimma biyya keessaa Faransaay maxxansaa Benzimaa irratti kennaniin mormitoota isaaniin qeeqamanii jiru. Mormitoonni isaaniis dhimmichi dhimma siyaasaaf oolfama jedhanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa qophiin kennaa addaa ispoortii torban kanaaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltu nafaana jira. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniin jecha hanga torban walitti deebinutti peejii keenya follow gochuudhaan yuutuubii keenya immoo subscribe gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna.